hin beeku. Waggaa lamaa asitti taa'aa jiru nama Oromoodhaaf daqiiqaa lama keessatti addunyaatti achi ba'ee waa'ee Oromoo addunyaatti beeksise har'a kan manatti haadha ishiin kabanye, kan manatti abbaan kabanye, kan manatti obboleessan kabanyetu gadi ba'ee namoota akkasii arrabsaa jira. Wallee keessatti immoo waggaa lamaa asitti weellistoonni Oromoo akkas warri jedhan. Wallee Oromoo namni jedheef osoo hin taane nuti kaleessas kan sirbine nu ajajaniif osoo hin taane yerootti sirbinuu hin beekne maaliif akka sirbinuu hin beekne. Kanaaf taatee waggaa lama as gidduutti jiru Oromoodhaan Oromoo ajjeesi jetteen sirbitu hin sirbamu. Kaa wal fixaa inni kaabaa inni lixaa inni dhiyaa jettee walitti ittiin sirbitu. Yoo maanguddoon jiraate maanguddoon deemee saba walitti naqu osoo hin taane maanguddoo dhugaa saba kana walitti araarsoo jiraate karaa sanatti deemudha. Kanaan ala immoo rabbi araarsutti callistee afaan qabattee ta'udha. Warri kanaaf iyyane abaluu sirba baasuu didee warri jedhan Oromoo miti kan akkas jechaa Oromoon sirba nuu baasuu diddan hin jenne sirba keenya dhaggeeffateen quufne Oromoon warra yuutuubiiti kan bo'aa jiru. Mee as keessatti erga biyyatti deebiteetii walleen ati baaste tokko wallee irreechaatiin. Warree irreechaa ati baaste irratti falmataa lammiikoo kan birbirsa gooroo jettee kan weellistee fi achuma keessatti immoo qabiyyeen kan abbichuu wajjiniin wal qabatu gaaffii kaasaa turan eenyudha? Galatoon. Seenaa kana namoota gaafataniif deebii guddaan qaba. Dursa namni tokko waa gaafachuudhaaf seenaa Oromoo beeku. Seenaa Oromoo keessaa immoo seenaa Oromoota Boorana Kaabaa jechuun kan Maccaaf Tuulamaa beeku. Keessumattuu immoo sirbi sun waa'ee uummata Tuulamaa irratti xiyyeeffata, Finfinnee irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Waa'ee gosa Tuulamaa keessaa gosa Abbichuu beeku. Waa'ee seenaa nama Abbichuu jedhamu immoo beeku barbaachisa. Kanaaf wallee sirbitu keessatti sirboonni kun hedduun isaanii hiikaa gurguddaa qaba. Gara 4-5 hiikama. Amma achi keessaatiyyuu qeerrootu marsee egaa. Eenyutu Abbichuu jeeqaadha. Kuni yeroo na yaadadha Dr. Abiyyi yeroo falmiin as biyya kana keessatti yeroo ta'e dubbii dubbatan keessaati. Namni nuti hin jiru Oromootu naanna'ee nu eega kan jedhu wajjin walitti qabateetudha yaada kana kan kaase. Namoonni sun yaada sanarra dhaabbatanii kaasuu danda'u. Sirba sana garuu ani kanan sirbee irreecha. Irreechadha. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun jedha. Sirriitti irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu barbaachisa nama waan kana gaafatuuf. Isas yoo ta'e barra rakkoon qabu. Garuu gara itti hiikkate sanatti haa hiikkatu. Eenyumtuu maaf achitti hiikkatte jechuun dandeessu kaati artistiidha. Ati weellisaadha waan taateef boccee namaan ga'uu qofa. Sana qofa miti. Ergan biyya kana seenee osoo Oromoon akkasitti walitti nammee osoo lubbuun takkan bahin walii faraaramaa dheen sirbeen ture. Interview kanaan dura OBN irratti nagoota irratti yaadatta'u ta'e. Maal taata yaajama? Inni araara jibbee jecha takkitti luqqisee si gaafatu akkamittiin jechoota walii faraaramaa jedhu san keessatti barreeffame maa dubbachuu dadhabe? Biifolee maaf kaasuu dadhabe? Jaarraa akkamittiin kaasuu dadhabe? Qabsaa otoo hin taane kana kan gaafatu dabballee qabsoo jala deemtutu yookaan immoo daldaaltota qabsoo Oromootu waan kana gaafata. Maaliif? Dhiigni namaa yoo bu'e asiin galii walitti goofandimiin walitti qabu jira. Asiin kanatu jira. Hin goones nuti Oromoon hiikkachiisne Oromoos ni dhachiisne nuti. Hin sirbine Oromoo dammaqsine Oromoof waan gaarii hojjenne. Boruus hin hojjenna Oromoodhaaf. Oromoon kutaa tokko garuu naan jedheedhaaf hin hojjedhu. Wal ta'ee yeroo dhufe nan hojjedha waan gaariin hojjedha. Asuma keessatti falmataa lammiikoo irraan deebi'a kan birbirsa gooroo kantiibaadhaaf sirbite maal? Namoonni akkasittiin dubbataman jiranii fi kanarratti hiikuman isaa maalidha? Oromoo diinnuun faarsa. Fakkeenyaaf Amaarri Balaa Zallaqeetiif lafa dhiittee sirbiti. Ilma Oromoo tokko yoo sirbame immoo jireenya koo keessatti ani Faayisaa Leellisaatiif malee nama lubbuuf hin jiruuf sirbeen beeku. Nama lubbuudhaan jiruuf Faayisaa Leellisaa qofaafan sirbeen. Sababiin isaa yeroo diyaaspooraan Waayit Haawusii fuuldura ciisaa bahee halkanii guyyaa ciisanii namni takka toon dhagaamiin
roobni maaltu totti wal jijjiiru gaaffin Oromoo osoo hin dhagaamin daqiiqaa muraasa keessatti Faayisaa Leellisaa harka ol qabuudhaan miidiyaa addunyaa amma sanaatti ibse. Isa booda wanti Oromoo beekame. Si galee kanaaf nama lubbuun jiruuf hin sirbines hin sirbus. Deebisiiti osoo sirbamees immoo mana ajaa'ibu. Sababni kana isin jedhuuf ofitti amanamummaa guddaa waan hin qabu fanaan. Gara aduun itti ho'e miti Caalaa Bultumee kan fiigu. Yookaan immoo ayilaandii duwwaa galaanarra fiigdu miti. Gara bubbeen itti deemetti warra akkasii sun gara bubbeen itti bubbisetti warra bubbisaa oolan. Nuti Oromoo hin jeeqnes Oromoo hin qeeqnes nuti. Ani akka kootti hin jeeqnes hin qeeqnes. Oromootti hin iyyines ani. Oromootti iyyeen burjaajeessines. Borus iftaanis saba Oromootiif aga sabni Oromoo addunyaa kanarra jirutti Caalaa Bultumee jira. Aga Caalaa Bultumee jirutti sabni Oromoo jira. Kanaaf Oromoon sirba gosa jalqabaa sirbeen quufne. Qeeqni namoonni sun jedhan tarii yaada mataa isaanii maddisiisuu danda'u hin dhorkitu. Hin dhoowwitu. Beekumsi fi bilchinni namaa gargari waan. Haa ta'u mee sirboota yookaan immoo walleen kee erga biyyatti deebite keessaati biifooleen isa tokkodhaan biifoolee mee raanuu jedhiiti hiikoo isaa maal akeekteeroo sana akka sirbite nutti himtaani. Biifoolee namni dhaggeeffatu kitaaba seenaa nama dubbisechuu hin danda'a. Biifooleen biifee gabroonfataan jiilee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'u kan goonni ol ba'uu jedha. Sirbichi warri gadaa meelbaa jedha har'a fudhaa eebbaadha. Maaliif gadaa walirraa fudhatan yeroo nuti dhuunfa san. Biifooleen kiilooleen bara gadaa jedha michillee nyaarri barbada jedha ijji barbada jedha. Jechuun kuni akka jaarraa 16 har'allee maaltu si gahaa dhala. Oromoon akkam ture? East Afrikaa keessatti guddinni isaa maali? Sirnoota gadaa sana gadaalee san keessa immoo Oromoon ciminni isaa akkam ture? Nuti har'a haagaa Oromoo jaarraa 16ffaa ga'uu dadhabne. Warri Oromoo arrabsan, warri namoota dhuunfaallee arrabsan, Oromoon arrabsu safuu qaba, hooda qaba, seeda qaba. Kanaaf wantoota akkasiitiif hedduullee bakka hin kennu. Wallee biifoolee kanarratti dhugumatti wallee koo keessa biifoolee fi seenaa qabda biyya koo baay'een jaaladha. Kanaaf biifoolee akkasitti naaf affeertu jechuudha. Gaaffii biraatti darba. Afuma kee hojjette irraati jedhiiti si affeerani. Biifooleen biifee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'uu kan goonni oolu. Biifooleen biifee warri gadaa meelbaa. Biifooleen biifee har'a fudhaa eebba. Biifooleen biifee kiilooleen bara gada. Biifooleen biifee michillee nyaara barbada. Biifooleen biifee akka jaarraa 16. Biifooleen biifee birmajiin gaaddisata. Biifooleen biifee Caalaan deebise hundaa. Kun sanyii saba guddaadha. Tole daawwattoota keenya egaa ittiin bohaaraatii duuba walitti haa deebinu aartii akkasumas immoo egaa akkuma hundi keessan quba qabdan egaa weellisaa Caalaa Bultumee weellisaa qofa miti aartii Oromoo guddisuu keessattis qabsoo Oromoo keessattis gahee inni qabu jabaa waanta ta'eef waan hundaasaa waliin turra kunoo ittiin bohaara. Biifooleen har'a fudhaa eebba. Kiilooleen bara gadaa. Michillee nyaara barbada. Akka jaarraa 16. Birmajiin gaaddisata. Meelbaan deebise hundaa. Kun sanyii saba guddaa. Biifooleen biifee gabroonfataan jiilee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'uu kan goonni ol ba'u. Dhaabni jirtamee wal gorsaa Oromummaan hunda dursaa jennee dadhabe. Kana nu dhaga'uu dadhaban. Oromoo cabsan.
Mee dhugumattuu kana keessatti qabsoon Oromoo waggaa meeqa namni hedduun wallee isaatiin aartiidhaan waa meeqa jechaa ture. Warri immoo dandeettii siyaasa garaa garaa qabus mala garaa garaadhaa ture. Amma sana keessa dabarree qabsoon Oromoo goolabameeraa fi goolabamee irratti yeroo yaadonni garaa garaa wal dhaban argitaniin maal jetta laataati? Kan Oromoo irratti mala dhahaa tures jira, kan Oromoof mala dhahaa tures jira. Har'as jiru. Borus ni jiraatu. Oromoonis baraan ni jiraata. Kana keessatti isa ati dura jalqaba kaastee wajjiniin amma weellistoonni Oromoo callisuun taatu sirrii miti warri jedhan jiruuniin maal jettame irra deebite kanarratti? Weellistoonni Oromoon callisa warra jedhaniif Oromoon akkas nuun hin jenne. Warra yuutuubiin daldalutu akkas jedhe. Oromoon sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne. Wanti walleemtu nutti namne. Weellistoota Oromoo hedduutu sirbe. Warri na caccaalan hedduutu mata duree garaa garaa irratti sirban. Eebbisa addunyaa irraa kaasee Usmaa yoo Muusaa irraa kaasee warra akkas jedhan nuti baraan sirbaan baanu warra akkas jedhaniif. Inni kaleessaayyuu waan sanaa olii caala waan ta'eef warri weellistoonni Oromoo wallee dhaaban jedhuuf maal hedduu isaanis sirbaa jira. Dirqama Caalaa Bultumee yookaan Hacaaluu Hundeessaa sirbuun qabu. Kan sirbaa jiranis wallee sirbaa jiru. Kan ammoo kan jechaa jiru fakkeenyaaf weellistootuma ta'anii warra Facebook irratti nan arga. Weellistoota ta'anii dhaamsa weellistoota Oromootiif warri jedhan jiru. Eenyutu eenyuuf dhaamsa dhaama? Innis weellisaadha waan ta'eef gabbaa'ee sirbuudha. Dirqama eebbisa addunyaa boollaa kee sirbuun qabu. Dirqama Usmaa yoo Muusaa ta'uun qabu. Dirqama Nuhoo Goobanaa irraas ka'ee sirbuun qabu. Jechoota kanaan duraatiin jijjiiramni yoo dhufe yoo uummata keessatti jijjiiramni akkamitti dhufe? Warra akkas jedhan warra kaleessa sirbaan biyya bilisoomsitu nuun jechaa turetu har'a waan akkasii haasaa jira. Nuun of fuulduraan qabiina ofii of danda'aadha. Har'a akkasiiti. Ati ogeessa siyaasaa miti waan ta'eef waan baay'ee si gaafachuuf rabbsataan jira.